Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa afur bara 2005 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Qophii waliin kan jiru an urjii sabaati. Qophiin sagalee qeerroo har'aa fincila diddaa gabrummaa yuunivarsiitii Jimmaa fi magaalaa Jimmaatti geggeeffamaa jiru giddu galeessa godhatee isiniif dhiyaata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya duraa duubaan akkatti fufeetti jira. Turtiin keessan nu waliin akka ta'u isin afeerree jira. Kanatti aansuudhaan iyyatnoo barattoota yuunivarsiitii Jimmaa qabnaa nu hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee hin xumurree walleewwan warraaqsaa isin afeerree jirraatii itti bohaaraa. Amma garangafoota oduuttanis hin dabarsa. Gootonni barattoota yuunivarsiitii fi kolleejjii barsiisota Jimmaa diddaa dhoosuun ergamtoota wayyaanee Muktaar Kadir dabalatee rifaasisan. Warraaqsa bilisummaa Jimmaa keessatti itti fufeen wal qabatee barattoonni Oromoo nagaa 10 loltoota wayyaaneen butamuun beekame. Magaalaa Hawaasaatti kutaa magaalaa Addis ganda baddootaa naannoo Ammistenyaa kaampii jedhamee beekamurraa jiraattota 531 lafa isaaniirraa buqqifaman. Gariinis hidhaman. Goototni qeerroo bilisummaa yuunivarsiitii Wallaggaa fincila diddaa gabrummaa kaasaniin aangawoota wayyaanee ari'an. Barataa elektirikaala injineeringii waggaa 3ffaa Kumaa Gammachuu fi hedduun poolisootaan butaman. Babal'ina oduuf Jaal Haaroo Jorgoo. Goototni barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa diddaa dhoosuun ergamtoota wayyaanee rifachiisan. Qeerroon barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa, mana barnoota sadarkaa lammaffaa Jimmaa fi dargaggoonni Oromoo magaalaa Jimmaa ergamtootaa fi aangawoota wayyaanee isaan tasgabbeessuuf dhufan dhaadannoo dheekkamsaan guutame dhageessisuun Muktaar Kadirii fi Dammaqaa Mokonnin dheessanii gara irraa dhufanitti akka baqatanii deebi'an godhaniiru. Muktaar Kadir hatattamaan miliqee kan baafate yoo ta'u Dammaqaa Mokonninis fiigee xayyaara helikoophter seenee baafachuun maddeen qeerroo gabaasaniiru. Haala kanaan goototni dargaggoonni Oromoo hangamillee waraana wayyaaneen marfamanillee yuunivarsiitii fi magaalicha dhuunfachuun dirree ispoortichaa gara dirree fincila diddaa gabrummaa fi falmaa mirga abbaa biyyummaatti jijjiiruun dhaadannoolee armaan gadi dhageessisaniiru. Abbaay Tsahaayee aangoo gallakkisuu qabaa seeratti dhiyaatee yakka duguginsa sanyii raawwataa tureef yaa gaafatamu. Abbummaan lafaa uummata keenya haa mirkanaa'u. Mirgi bilisummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo kabajamuu qaba. Ofiin buluu qabna halagaan hin bullu. Biyya demokraasiin hin jirre keessatti filannoon gaggeeffamu kan afaan faajjessuuti. Maaster pilaaniin Finfinnee Oromiyaa seeraan dhalannurraa dhaaluuf ba'e dhaabbachuu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa ilmaan Oromoo haal duree tokko malee yaa gallakkifaman kan jedhanii fi kan kana fakkaatan turan. Wayita kun ta'utti poolisoonni Oromiyaa barattoota kana tuquu dhiisuun tiksaa akka turanii fi deeggarsa ejjennoo barattoota kanaaf qaban ifatti mul'isaniiru. Barattoonni kunis yeroon gamtaan falmannu amma jechuun yaamicha isaanii dabarsaniiru fi kun kanaan osoo jiru waraanni wayyaanee gochaa barattootaa fi poolisoota Oromiyaatti aare barattoota 10 ol butee miliqsuun beekameera. Barataa Guddisaa Amsaaluu barataa Afaan Oromoo Folklore waggaa lammaffaa, barataa Dajanee Gonfaa barataa Afaan Oromoo Folklore waggaa lammaffaa, barataa Adam Muktaar barataa muummee seeraa waggaa lammaffaa, barataa Siisay Kabbadaa barataa muummee seeraa waggaa lammaffaa, barataa Siisay muummee ji'oogiraafii waggaa lammaffaa, barataa Mustafaa Eddettoo muummee baayomedikaal injineering waggaa 4ffaa keessatti argamu. Haa ta'u malee adeemsi hidhaa ajjeechaa fi barumsarraa ari'uu ilmaan Oromoo hunda gara qabsootti kan bobbaasu malee falmaa bilisummaa fi walabummaa irraa duuba nu deebisu jechuun ibsaa jiru. Gama biraatiin naannawa uummattoota kibbaatti lafa qonnaan bulaa investorootatti gurgurachuun wayyaanee fi uummata walitti buuse. Qarqara magaalaa Hawaasaatti kutaa magaalaa Addis ganda Baddeettoo Ammistenyaa kaampii jedhamutti lafa keenya irraa hin kaanu jechuun uummanni wayyaanee wajjin walitti bu'ee namoonni 521 kan hidhaman yoo ta'u isaan kana keessaa
warra kaan gadhiisanii namoota 20 mana murtiitti akka dhiyeessuuf taa'an ifa taheera. Haaluma wal fakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa yuunivarsiitii Wallaggaatti eegaluun addaateera. Haaluma kanaan barattoonni dhaadannoowwan maaster pilaaniin Finfinnee inni haaraa gonkumaa hojiirra hin oolu duguginsa sanyii nurratti raawwataa jiru uummanni addunyaa nuuf haa dhaga'u. Adda bilisummaa Oromoo gaachana qabsoo Oromooti, waboon abdii uummata Oromooti, qeerroon bilisummaa qabsoo itti fufnee goolee Oromiyaa kamuu keessatti diina dura ni dhaabbanna, tokkummaa keenyaan walaba ni baana kan jedhanii fi kan kana fakkaatan dhageessaniiru. Barattoonni hedduun hidhattoota wayyaanee waliin kan walitti bu'an yoo ta'u, barattootni muraasni to'annaa jala oolaniiru. Isaan kana keessaa barataa Kumaa Gammachuu barataa elektirikaal injineringii keessatti argama. Dhumarratti diddaa waraana wayyaanee keessatti dhalatee tasgabbeessuuf aangawoonni wayyaanee leenjii kennu itti muddamanii jiraachuun barameera. Oduun keenya har'aa kanuma. Qophiilee hafan wajjin turtii gaarii. Oduu ammee. Aanaa Midaaqanyii fi Geedoo keessatti gootota barattoota qabsoo irratti wareegaman yaadannee oolla jechuun guyyaa har'aa barattoonni mana barumsaa cufanii uffata gaddaa uffachuu fi dungoo qabsiisuun yaadatanii oolaniiru. Godina Arsii keessatti wayyaaneen bosona gaara Cilaaloo gubaa akka jirtu irra gahame. Wayyaanonni amma durasii adda bilisummaa Oromoo akka keessa hin galle goona jechuun bosona Baalee akka guban hin dagatamu. Kanaafuu kanuma beekuun uummanni Oromoo walii galee tokkummaan ka'ee duulee ibidda kana akka dhaamsu qeerroon bilisummaa dhaammata. Galata bitootessa 2/2015 dargaggootni Oromoo gartuun bilisummaa Oromiyaa qeerroo bilisummaaf riyaala 10,000 gumaachuu isaanii beeksisan. Dargaggoonni Oromoo maqaa garee dargaggoota bilisummaa Oromiyaa hooggansa dargaggoo Ahimad Muhammad Bosona Baalee fi shamarree Hawwii Firaa'oliin sosso'an qeerroo bilisummaa Oromoof gumaacha taasisan. Dargaggoonni Oromoo gareen bilisummaa Oromoo kun bitootessa 2/2015 walitti dhufuun riyaala 10,000 akka tinniisa qeerroo bilisummaa Oromoof oolu galii taasisanii jiru. Gumaachi kunis hamma galii bilisummaatti akka itti fufan beeksisan. Hooggansa dargaggoo Ahimad Muhammad Bosona Baalee fi shamarree Hawwii Firaa'ol galatni keessan bilisummaa ta'u jechuu jaallanna. Qeerroo bilisummaa. Oduun keenya irraa qabannee dhiyaanne kanuma iyyatnoo barattoota yuunivarsiitii Jimmaatu itti aanee isiniif dhiyaata. Jaal tokkicha murteessaa waliin tura. Iyyannoo barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaatiif. Nuti dargaggoonni barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa rakkina haala yeroo uummata keenya hudhee qabee jiruu fi yeroo irraa gara yerootti jechoonni ilmaan nafxanyaa uummata keenya tuffachuu, xiqqeessuu, arrabsuu fi yakka duguginsa sanyii yookaan genocide moototni Habashaa fi dabballootni EPRDF yookaan TPLF ummata Oromoo irratti raawwachuu irra darbuun dhiyeenya kana sadarkaa itti aanaatti gorsaan mootummaa EPRDF yookaan TPLF Abbaay Tsahaayee jechoota dhiiga namaa danfisuun ummata Oromoo ifatti ba'ee arrabsuun isaa tuffii saba Oromoof qabu agarsiisuu caalaayyuu dhiiga barattoota obboloota keenya bara darbe garaa laafina tokko malee ajjeefamanitti qoosuu waan ta'eef boqonnaa nu dhorkee jira. Dhaadannoon hoogganaa TPLF kun seeruma mootummaan Itoophiyaa baafatee ittiin masakamuun illee kan isa gaafachiisudha. Bara darbe eebila 11 bara 2014 irraa eegaluun gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa fi dimokiraasii bifa barreeffamaan qaama dhimmi isaa ilaalu hundaaf dhiyeessinee akka guutuu biyyattiitti warraaqsa fincila diddaa garbummaa karaa nagaa gaggeessaa jirruuf mootummaan EPRDF yookaan TPLF barattoota Oromoo nagaan qalama malee meeshaa tokko of harkaa hin qabne irratti humna waraanaa bobbaasuun lubbuu ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman galaafatee jira. Barattoonni Oromoo kumootaan lakkaa'aman mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti guuramuun hanga har'aatti dararaan irratti raawwatamaa jira. Gaaffii keenyaaf deebiin ajjeechaa jumlaa, hidhaa, reebicha, barnoota irraa ari'atamuu fi darara sukkanneessaatu nurratti fudhatame. Mootummaan biyyan bulchaa jira, sirna federaalizimii fi dimokiraasiin utubameen jira jedhee aadatu gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafatneef humna waraanaa agaazii jedhamuun beekamuu fi garaa laafina tokkollee hin qabne nurratti bobbaasuun yakka duguginsa sanyii yookaan genocide waliin walgitu raawwachuudhaan yakka itti gaafatama seera idil addunyaa jalaa isa baasuu hin dandeenye keessa galee jira. Yakka duguginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatameef hanga ammaatti itti gaafatamummaa fudhachuu diduudhaan seera addunyaa cabsee jira. Yeroo ammaa kanatti immoo yakka duguginsa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatameef itti gaafatamaan uummata Oromoodha qabeenya badeef itti gaafatamuu qabdu jechuudhaan miidhaa qabeenyaa saba dalagaa badinsaa fi seeraan ala ergamtootaa fi dabballoota isaatiin magaala Amboo fi Oromiyaa bakkoota tokko tokkotti qaqqabeef uummata dirqisiisee gibraa fi beenyaa kaffalchiisaa jiraachuun mirkanaa'ee jira. Mootummaan amma aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfatee jiru mirga dhalootaan nuuf kenname mirga dhala namaa fi dimokiraasii nurraa mulqee mirga uummata Oromoo dhiitamaa qabeenyi uummata Oromoo saamamaa yakka tokko malee hidhamaa reebamaa fi ajjeefamaa
hiyyummaa fi gadadoo keessa kan jirru ta'uu dhugaa addunyaan beekudha. Walumaa galatti rakkinoota haala yeroo keessa jirru ilaalchisuun furmaata sirna qabeessa argachuuf qaamota dhimmi isaa ilaalu hundatti iyyannoo keenya dhiyeeffachuuf mirga keenyaaf falmachuuf murteessuun iyyannoo keenya haala walirraa hin cinnee fi addunyaan dimokiraasii leellistuu fi jaarmiyaalee mirgoota namummaa addunyaa fi mootummoonni gamtooman nu cinaa dhaabbachuun mootummaan abbaa irree kun yakka duguuginsa sanyii yookaan jenosaayid uummata Oromoo irratti geessaa jiruuf itti gaafatamee seeratti akka dhiyaatuuf jennee yeroo dhiyeeffannu gaaffiiwwan armaan gaditti tarreessineef haal duree tokko malee deebii sirriin akka nuuf kennamu kan barbaannu ta'uu beeksifna. Tokko dabballee fi aangawaan mootummaa EPRDF yookaan TPLF Abbaay Tsaayyee sadarkaa itti aanaatti gorsaa mootummaa kan ta'e dhiyeenya kana walgahii dhoksaa sirnichi taasisee irratti jechoota dhiiga namaa danfisuu fi eenyummaa fi sabummaa uummata Oromoo xiqqeessuun dhaadachuudhaan saba Oromoo guddicha kana irratti labsii waraanaa godhee miidiyaa walaba adda addaa irratti ifa ta'ee jira. Saba Tigree fi hundeessitoota TPLF keessaa tokko kan ta'e Abbaay Tsaayyee of tuulummaadhaan guutamee saba Oromoo mirga dhalootaan qabu sababa karaa nagaa gaafateef qe'ee isaa irratti hidhamaa hiraarfamaa fi ajjeefamaa jiru lekkannaas gabbaachuwalleen jechuun karoora cubbummaa innii fi dhaabni isaa TPLF uummata Oromoof qaban kanneen morman qoricha qonnaaf jechuudhaan tuffii hangana hin jedhamne uummata Oromoof qabu ifatti labsee jira. Nuti barattoonni Oromoo igni obboloota keenyaa dhangala'ee otoo hin qooriin akka kana yommuu sabummaadhaan xiqqeeffamne nurratti qoosamu teenye ilaaluu hin dandeenyu. Kanaafuu aangawaan TPLF Abbaay Tsaayyee jedhamu kun hatattamaan akka aangoorraa kaafamuu fi yakka duguuginsa sanyii yookaan jenosaayid uummata keenya irratti raawwachaa tureef amma illee labsamaa jiruuf seeratti akka dhiyaatu gaafanna. 2. Bara darbe eebila 11 bara 2014 irraa eegaluun gaafii mirgaa fi dimokiraasii karaa nagaan barreeffamaa dhiyeeffanneef aangawootni sirna EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO yakka ajjeechaa duguuginsa sanyii yookaan jenosaayid uummata Oromoo irratti labsuun uummata karaa nagaa sirna abbaa irree mormaa jiru jumlaan ajjeesan hidhaatti guuran barnoota irraa ari'atan manguddoo ganna 80 hanga daa'ima ganna 7tti utuu bira hin darbiin guyyaa saafaa yakka gara jabeenyaan guutameen dhukaasanii ajjeesaniif to'annoo jala oolfamanii hatattamaan seeratti akka dhiyaatan gaafanna. 3. Shirri maqaa misooma maaster pilaanii Finfinnee jedhuun mootummaan EPRDF yookaan TPLF uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun afaan, aadaa, eenyummaa fi duudhaan uummata Oromoo akka quucaruu fi maappiin yookaan kaartaan Oromiyaa akka ciccituuf shira waggaa 23 guutuu itti yaadamee ture gadi baasuun adeemsi hojiitti hiikuuf fiigaa jiran haal duree tokko malee akka dhaabbatu gaafanna. Magaalaan Finfinnee mataan isheeyyuu qabeenya Oromoo waan taateef bulchiinsi magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka to'atamuu fi gaggeeffamu gaafanna. 4. Yaaliin magaalaawwan gurguddoo Oromiyaa naannawaa Finfinnee kanneen akka Bishooftuu, Dukam, Aqaaqii Qaallitti, Sandaafaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sulultaa, Buraayyuu, Hoolotaa fi Sabbataa bulchiinsa Finfinnee jala galchuu fi magaalaawwan Oromiyaa kanneen akka Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa, Naqqamtee fi Aamboollee to'annaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galchuuf shirri guddaan Oromiyaa irratti raawwatamaa waan jiruuf mootummaan EPRDF akeeka kana akka hatattamaan nurraa dhaabu gaafanna. 5. Gurgurtaan lafa maqaa investmentii fi liizii jedhuun mootummaa amma aangoo irra jiruun Oromiyaa keessatti babal'achaa uummata keenya qe'ee fi qabeenya dhabsiisuun abbaa biyyummaa fi qe'ee uummata Oromoo sarbaa waan jiruuf keessattuu naannawaa Finfinneetti uummanni keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun jiruu fi jireenyaan dararamaa waan jiraniif akeekni kun uummata keenya irraa akka dhaabbatu gaafanna. Kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanis beenyaa guddaan kaffalamee fi qe'ee isaanii fi lafa isaaniitti akka deebi'an gaafanna. 6. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa mirga dhala namaa fi dimokiraasii eebila 11 bara 2014 irraa eegaluun ifatti gaafatneef ilmaan Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo garaagaraa fi godinaalee Oromiyaa hundarraa jumlaan guuramanii hidhaatti ukkaanfaman atattamaan akka hiikaman gaafanna. Kanneen ajjeefamaniif akka gumaan kaffalamu, kanneen barnoota irraa ari'aman barnoota isaaniitti akka deebi'an gaafanna. Mootummaan biyya bulchaa jiru haamilee isaanii cabee fi qaama isaanii hir'ateef akkasumas lubbuu badeef beenya akka kaffaluu fi dabballoonni mootummaa kanneen tarkaanfii ajjeechaa hidhaa barnoota irraa ari'uu irratti keessaa qooda fudhatan hundi akka seeratti dhiyaatanii adabaman gaafanna. 7. Mirgi dimokiraasii fi namummaa uummata keenyaaf akka kabajamu jala murree akeekkachiifna. 8. Uummanni Oromoo akka baay'ina isaatti akka qabeenya isaa fi bal'ina lafa isaatti gama siyaasaan qoodannaan aangoo sirna EPRDF keessatti qabu xiqqaa fi qaanfachiisaa waan ta'eef bulchiinsi sirna dimokiraasii dhugaan dhaabbatee uummata keenyaaf qoodannaan aangoo siyaasaa madaalawaan
kennamuu fi akka qabu beeksifna. Mirgi abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamuu qaba. Uummanni Oromoo gita bittaa kamiyyuu jalaa ba'ee ofiin of bulchuu qaba. Mirgi qe'ee fi abbaan qabeenyummaa isaa mirkanaa'uu qaba jennee jabeessinee gaafanna. 9. Biyya dimokiraasiin hin jirre keessatti filmaata qaqqabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e gaggeessuun hin danda'amu waan ta'eef maqaa filannoo wal'aansaa fi sobaan mootummaan EPRDF jecha dimokiraasii fi fayyadamuu malee gochaan isaa faallaa dimokiraasii waan ta'eef adeemsi filannoo sobaa gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi filannoo dhugaadhaaf haalli akka mijeeffamu gadi jabeessinee gaafanna. 10. Adeemsi jaarmiyaalee siyaasa biyyattii hunda hirmaachisu mootummaan ce'umsa hundeeffame bu'uurri dimokiraasii dhugaan akka hundeeffamu boordiin filannoo gartuu kamirraayyuu bilisa ta'e uummataan akka filamuu fi filmaanni dimokiraatawaan kan jaarmiyaalee bilisummaa uummata Oromoo mirga namummaa fi dimokiraasiif qabsoo gaggeessaa jiranii fi akkasumas jaarmiyaaleen saboota cunqurfamoo hunda kan hirmaachise filannoon bilisaa fi walabaa akka gaggeeffamu jabeessinee gaafanna. 11. Humnootni tikaa waraanaa fi milishoonni mootummaa EPRDF'n hundeeffamanii bu'aa mootummaa wayyaanee qofa tiksuu qofaaf dhaabbatan atattamaan akka diigaman jabeessinee gaafachuun humnootni tikaa fi qaamoleen nageenyaa sabaa fi sablammoota biyyattii eegan gartuu yookaan leellistummaa kamirraayyuu bilisa ta'an hundeeffamuun nageenya uummataa fi biyyaaf akka dhaabbatan ta'ee gaafii mirgaa abbaa biyyummaa dimokiraasii fi namummaa akka tiksitan jabeessinee gaafanna. 12. Maqaa siyaasaan uummanni Oromoo yeroo irraa gara yerootti jumlaan hidhaatti guurame manneen hidhaa biyyattii keessatti dararamaa jiru haal duree tokko malee akka hiikaman ni gaafanna. 13. Mootummaa wayyaanee sabaa fi sablammoota biyyattii gidduutti waraana qabsiisuun dhiigaa fi lubbuun lammiilee akka dhangala'uuf shira diinummaa uummata biyyattii gidduutti qabsiisuun kan beekamu yoo ta'u addatti immoo uummata Oromoo fi saboota ollaa Oromiyaa ta'an irratti xiyyeeffachuun adeemsi dhiiga wal dhangalaasuu fi qabeenya barbadeessuu godinaalee baha Oromiyaatti gama saboota ollaa Oromiyaa dhaabbachuun Sumaalota hidhachiisuun Harargee, Boorana, Gujii fi Baalee keessatti lubbuun ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman badee jira. Qabeenyaan uummataa jumlaan barbadaa'ee uummatni nagaan qe'ee isaarraa jiraachuu dadhabee buqqa'eera. Haaluma wal fakkaatuun dhiya Oromiyaatti gumuzoota hidhachiisuun ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman dhumaniiru. Qabeenyaan miiliyoonotaan lakkaa'amu barbadaa'eera. Yakka ulfaataa uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru kanaaf mootummaan EPRDF itti gaafatama akka fudhatu jabeessinee gaafanna. 14. Lafti kan qotee bulaa ta'uu qaba. Uummatni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoon sabaa fi sablammoonni biyyattii lafa qabeenya isaanii irraa haala fedheen iyyuu dirqisiisamanii buqqifamuu hin qaban. Dhiibbaan mootummaan EPRDF bifa kamiinuu irratti godhu akka dhaabbatu gaafatna. Kanaafuu nuti dargaggoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qabxiileen jajjaboon armaan olitti tarrifaman akka mootummaa gabroonfataa saba keenya hacuucaa jiru kanaan akka hojiitti hiikamaniif jecha wareegama fedheyyuu baafnee qabsoo hadhaawaa gochuuf waan murteeffanneef jaarmiyaaleen siyaasaa fi waldaaleen hawaasa Oromoo hundii fi jaarmiyaaleen siyaasaa fi waldaaleen sabaa fi sablammoota cunqurfamoo biyyattii hundi nu cinaa dhaabbachuun akka falmattan jabeessinee gaafanna. Dhaabbileen mirgoota namummaa addunyaa fi mootummoonni gamtoomanii kanneen sirna globalizeeshinii keessatti hirmaannaa guddaa qabdanii fi bulchiinsa dimokiraasii babal'isaa jirra jettan akka nu cinaa dhaabbachuun mootummaa abbaa irree EPRDF irraa qoqqobbii siyaasaa fi diinagdee kaayuudhaan dhiibbaa feesisu akka gootan jabeessinee gaafachuun gaaffiiwwan keenya kana hubachuu fi qaama dhimmi isaa ilaalu qooda fudhachuun deebii sirriin akka nuuf kennamu barbaanna jechuun iyyannoo keenya kabajaan dhiyeeffanneerra. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa garagalcha uummata Oromoo hundaaf bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif Komishinii Poolisii Oromiyaa fi dhimmoota nageenya Oromiyaaf bulchiinsa godina Jimmaa fi Komishinii Poolisii godina Jimmaaf dhaabbilee mirga namummaa biyyattiif Afrikaa fi addunyaaf. Oromo oya dessa kenna wagni Oromo kenne badas idano jabe fatu mudide sadani datu garante sodu jarra kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra batala no
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanumaan raawwata. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan teessoo feesbuukii irraan sagalee qeerroo bilisummaa yookaan voice of qeerroo bilisummaa irraan nu argachuu dandeessu. Achumaanis nu barreessaa. Har'aaf nagaatti injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa.